وانت كاجر ما جت ورمان ولين داي والريدو وان سي جدو جرو نياتيجن دوغال وان سان جدو جرو دايتيجن سيغله osonuti wal nyaatun signuti wal nyaannu kun garte jolleeti yaanna jiddu ilmaan jiddu miidhamaa jeetiin carraa jolleeti yaa tanaa fi gartee istikbaala isaanii hiree fuuldura isaanii tana durseetiin kanaan laalu jiraayin waa hundaa'u jecha isaan jaanis gocha isaan godhanis laaftuun laalee rabbiin silaa'u dhugaa wajjin jira an ittiin jallanne isii jallatee jallina kanaas fidee bakka kana hundaan nu ga'e rabbiin irra naa'aansaa dhugaa wajjin waan jiruuf namni rabbi qabate hinkufu beekadha hinkufu namni rabbi qabate kana qabadheetiin obsee waa hundaa'u laaftuun laalee bira dabru jira eega isaan na jalaa kaafuu didan taate bultiin jaalaltii isiin gartee ammaan tana ji'a torba guutuudhaan kophaa kiyya jaarsa kiyyarraa addana baasanii jiraachuu jira amman booda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota caalaa jirra jirtu isiniin jecha deebinee dhufnee jirra gaa'iti. Dalagaa maal qabatanii dhuftan jechuun keessanii oolamu waan jarri taadhida uummanni nu godhaa jiru laaltanii agartanii yookaan dhaadannooni. Maal ta'uuf deemtan lammadoo maaltu isinii hafe ammaas maal onni dhaadattaniif eenyu namni isin waa godhuudhaaf deemtan. Ayinabuunoo maal isin goote maal irraa qabdan ayinabuurraa. Obboleettii yarraa maal qabdan maal irraa feetan tokkoffaa kimiyaadhaan baana isiin si fuutee yoo jaarsi kee ayinabuudhaa miti wanni isii irratti xiyyeeffattee isiidhaa jettee gartee isirra dhaadattuuf kun maal irraa qabda isiirraa maal si goote isiin waan ifiif itti wallaaltee bultii ta'e wallaaltee ifiif baate isiin sin baafne kasi baase obboleeyyan keeti dhimma keetiif bultii ta'e wallaaltee jecha namaa amantee afaan namaa jala deemtee bultii ta'e facaafte carraa ilmaan keetiillee balleessite jechuudha abbaa malee ganda keessaan deddeemu jirta ijoollee maaltu isii siyaafi maali wanni isii irraa barbaaddu maal si goote isiin deebi ammaas wanni takka wanni ati isii godhuu dandeessulleen hin jiru abbaan dhimma itti qabdu eenyu yoo dhimma qabaattee yoo dubbattee caalaarraa dhimma qabdaa waan godhuu feetu yoo jiraatti dirree bee yookottuu na godhu rakkoon qabu wal hubannaa wal faamnaa walif baan akka mana haariyaatti sii fi fakkaattota keetii warra gartee si duuba taa'ee gartee akkana ta'e isin joos gorsitoota keetiis kana waan hin ta'in dhimmi ati nama biraarraa qabdu maaltu itti sii jira isaan irra tanaan siin jechuu barbaadu obboleettii ammoo asirratti caala beeyta fakkeenyaaf inabuun tun obboleettii caalaati malee waa masaanuu jaartii caalaati miti wanni isiin masaanuu godhattee inabuu dubbattee inabuu irratti dhaaddattee inabuu akkanaan godha kaanilleen bara obboleessi gowwaan takuuni dhahee nammaatti sun maal jedhanii beeyta inabuu san qabnee finnee dhugatti qabnee jalatti isii rarraafnee fannifnee jala qamoo waamnaadha bara wanni inni haasoo haasaan isaa haasaa barraasaa namarraan fakkaanne obboleessi namaa tokko haasaa akkanaa haasa'u miti obboleettiin ta'e yoo tartiibarra hin jiraanne soddaa gowwaa safuurraa bee tartiiba safuurrallee hin jiru waan kana ta'eef inabuun masaanuu jaartii caalaati miti obboleettii caalaati malee maali waan kana ta'eef ni beeyti hamtuu fi toltullee odoo agartuu jechuu kana itti dhiisuu hin qabdu caalaa dhugaa isiiti mormachuu qabdi maaltu caalaa isi deebisee ana kana fakkaatu kanarraa isin amma tumbar nagama isin dibdee malee isaan waan fedhan jaanii barbaada kiyya qabaannaan bikkaan an jiruu ni beeyta karaan an bobba'ee irraa galuu ni beeyta dhuftee daareektii takka akka ilmoo namaa takkatti rabbiin nama si godheeti mee uumata deemtuun sanfirraa dhiisi akka nama tokkotti si faadiidhaa anaaf faadiidhaa kootu na dura dhaabbadhu dubbadhu mush dhaabbattee na duwwaa dhiidhii jechuu miti waan takka wanni ati na gootu illee jirtu caalaallee wanni ati na gootu hin jirtu abadan du'eetuma dhaba malee caalaan sittillee hin deebi'u atillee caalaa hin harkattu abdii kuti tanaa itti hirriba dabdee fi warreessitee obboleessa keetillee warreessitee haaka keetii jaama akka keetii san garteemi haasii barbaadee horii tokko ka gartee cuucha walii gad ooftan haasii barbaadee sii fiduu malee caalaan lammata si biratti hin deebi'u abdii kana kutiifirraa ayinabuun as bokkee caalaa fudhadhaa caalaas bokkeetiin ayinabuu wanta godhaa wanni takka nuti wanni isi sodaannu numaa hin jirtu sodaa ilma namaatiif mataa qaqqabannee hin bullu. Ani barra wanni na dhibe uumaan dubbadhuu wallaalee beekadhaa jiran maaliif yoo taate yoo dhimma narraa qabaatte
ani osoo isiin mana sii keessa bultiiti jeniin fadhayyattuu dhiibee isii hin baafne isii hin miine ragaa yoo barbaachisaa ta'e ragaan viidiyooleen dabarte hundinuu ni jirti nu jidduu taate hundaa'u if duuba deebinee ilaaluu ni dandeenya eenyumtuu taanaan kanaafuu caalaa wanni isii godhee isii bultii keessaa baase hin jiru warrummaan gartee isii sobee jecha sobaatiin jecha dharaatiin dhugaa itti fakkeessee bultii isii keessaa isii baase san isaanuma haa komattu malee caalaa wanni isii godhe hin jiru. Aina kunis wanni isii godhe hin jiru. Caalaati wanni beeku qabatu tiyyaantu bultii isii fi jibbitee baate malee abbummaan fedhe honguma dhaabbatee ilmooti jala addana baasuu hin danda'u. Agalli ishee yoo jaarsaan addana baase ilmaan kiyyaa addana baasuu hin danda'u. Yoon haadhatee anamma dhageeffadhaadha. Isii fi haadha darreedha malee ati kan ammaan tana isiin bultiin istee hin deemne caa mallee isiidhaaf wanta jechaa wakiila ta'aa jirta. La waan akkanaadhaaf. Wanni ati beeku qabdu himiyaan fi ilmaan isiitii fi bultii isiitis hin fadhu itti hakutte bultii fi jibbanii deemuu waan jiraate. Haala ilmoo facaaftee deemtu addunyaarra numaa dhageenye. Dhageeffadhu immoo wanni siidhaan boo dhageeffadhu tisuseen. Sababaa kiyyaan obboleettiin tiyyaas jeeqamuu isii hin barbaadu. Sababaa kiyyaan mana isii keessatti gartee ilmaan isiitiif isii iddoo jeequmsi dhufee yaa'iin seentee sammuun isii jeeqamuun naaf fudhatama hin qabu. Kana waan ta'eef akka nama tokkotti anaatu itti dhufee mana isii kana gartee sababaa taatee kanaan as jiraa fi isiin amma isii qaqqabattee miti. Mana kiyyaas niin dhaqa. An sodaa isaaniitiif isiin dawlaaba keessatti isaan awwaaltee kettusan if duuba keessee dho'isitee teessiin jettu san sodaa isaaniitiif kaniifi gartee na dho'isitee naan taa'u jirtu tokkollee nu hin jiru. Nuti bobbaanee galu jirra quba qabda akka nuti bobbaanee galu jiru dalagannee akka ilmoo namaa takkatti ilmaan keenya galaa jirra. Laal mana kiyyattis niin deebi'a mana kiyyatti hin deebi'a amma bultiin tiyya dhageeffadha mana kiyya dhaqeetumaan barbaada kiyya qabaannaan. Sodaa isiitiin mana keetti deebi'a gaala mana kana dhuftee. Lakkii sababaa kiyyatti manni keessanis akka bultiin teetis jeeqamtu hin barbaadu. Bultii tiyyaa miti lubbuu tiyya baraate. Akka isiin rabsiis qaqqabattee gartee ijoolleen teetis kana keessa miidhamtu. Miidhamni yoo rabbiin na fedhee jiraatee gartee gubbarraa rabbiin si miidhuu ni dandeessi jee ni miidhamta naan jee an haa miidhamu rakkoon qabu. Akkaan itti keessaa ba'us niin beeka. Kana waan ta'eef mana kiyya sanitti deebi'eetumaan amma sodaa isiitiif mana sanirraa deemee kaniin asitti isii hodhee taa'u jirti isiin. Isii fi warri isiidhaa wajjin jirus. Kana waan ta'eef mana kiyya sanittiin achi deebi'a. Tarfuufoo wayii kana ka googiraatti kan deeman silaa googiraatti hidhanii barkan. Haanaa dhufanii mana sanittiis. Isaan. Yoo rabbiin nama isaan godhe waan deddeemanii san dhiisanii akka ilmoo namaatti haa dhufanii fuulaa fi fuulatti wal dura haa dhaabbannu obboleessasiisanis taanaan. Caalaa waan takka ilaa hangaarraatti safuu hin cabsu jeetiin gawwaa soddaatum gawwaa soddaa arrabsu gawwaa soddaa miidhu rabbi nan godhin jeetiin safuu cabsu diddaadhaaf qaanfadhee qaanii isaan wallaalan isaanii wajjin hin wallaalu jee taa'u jiraan. Cal jeetti dhiisee dhageeffadhu. Eegaa karaa kanaan dhufan tarkaanfiin tiyyaamma dhimma ijoollee tiyyaatis akkaan itti harkaa fudhadhuus niin beekamaan boodaan. Tarkaanfii eega. Wayin hamtus takkan dubbanne miti. Haadhaati humaan ta'an jeetiin irra dhiisee miti. Irraa fuudheetiin si garsiisa ijoollee tiyyaa sammuu booda. Irraa hin fudhadha ijoollee tiyyaa. Gartee wanni nun geenye qusaasni wayii kophee teenyaa hungaan tanneeni. Uummanni kun googiraa kana googiraa takkaan qaba sammuun googiraa kun wanni taa'ee isii wajjin kana kana foolishoo qalee asii dubbachaa oolaniif nu dhaadannoo nu godhanii inumaan wal iftuulaa oolaniif nu shoror keessanii sammuu ta'e shoror keessaa oolaniif si mirga kanneef silaa ilmata kana murtee takka kan ta'eef silaa jedhimtu garsiiftee hangaarraan kanaaf. Andantaa ijoollee tiyyaa durseeti malee mirgini isaanii kanne tokkollee nu hin jiru. Ijoolleen ta'e obboleeyyan tibaati maali beektu isa dhugatti ni beekan jaala akka obboleeyyan ta'an. Hagam takka isaan sun maali obboleeyyan walii ta'an ni beekta. Intaluma tanaa beekaa dura. Hagam takka meelee hagam takka isa. Sanaan obboleeyyummaa rabbiin waliin isaan dalachiise irraa mulquu hin danda'u. Dhugaa yoo isa dubbannu taate obboleeyyummaan tun dhaloota. Nama dhibaamaa gaafarraa isaa isaanii kana oolaaltee isaanummaan kunuu nama dhibdi wallaahi akka obboleeyyan dhugaa ta'anii fi akka obboleeyyan dhugaa ta'anii nama shakkisiisa. Wanni gaafii kan nu gaafachiise. Obboleeyyan ta'uusa shakkii irraa qabda. Maali shakkii irraa qabda nu qofa osoo hin ta'in abbaan fedhan numa shakka. Obboleessi gaafam dhaabbatee ilmaan kee akkana godhi. Jaarsa kee akkana godhi. Bultii ta'e akkana godhi namaan jaa. Keessa gattaa obboleessi tiyya bikka isiin dhabdetti gargaaree. Bikka rakkattee cinaa dhaabbatee waan danda'u. Anda geessanii wanni obsana gadhiisee gartee akkaan obsuna godhu jiru. Waan takkaa jira. Maal jette Oromoon? Ulleen wal riitu waan isii jidduu jiru nyaattii jan. Waan isaan jidduu jiru daayitii jan. Sigalee osoo nuti wal nyaannu wal nyaatuun si nuti wal nyaannu kun gartee ijoollee tiyyaan nu jidduu ilmaan tiyyaan nu jidduu miidhamaa jeetiin carraa ijoollee tiyyaa tanaa fi gartee istakbaala isaanii hiree fuuldura isaanii tana durseetiin kanaan laalu jiraayin
waa hundaa'u jecha isaan jaanis gocha isaan godhanis laaftuun laalee rabbiin silaa'u dhugaa wajjin jira an ittiin jallanne isii jallatee jallina kanaas fidee bakka kana hundaan nu ga'e rabbiin irra na aansaa dhugaa wajjin waan jiruuf namni rabbi qabate hin kufu beekadha. Hin kufu namni rabbi qabate. Kana qabatee obsee waa hundaa'u laaftuun laalee bira dabru jira. Eega isaan na jalaa haafuu didan taate. Bultiin jaalaltii isiin gartee ammaan tana ji'a torba guutuudhaan kophaa kiyya jaarsa kiyyarraa adda na baasanii jiraachuu jira. Amman booda jiraachuu dadhabeetiin jira. Kun barra. Dhugumaan na jaalattaa silaa kana jaalattu taate odoonii fi obboleeyyan keetii mitii fi gartee warra keessan guutuun dhaabbatee baay'isiin janii hin baatu turte. Hin baatu turte. Yoo jaalaltii dhugaadhaa jiraate. Hin baatu dhugumatti. Gorsi xiqqishaan san gartee gaafa san funnu hallayyaa inni seenaa hojjisee baatee jaalaltii san eessaa dhufteeti deebitee egaa caalattiin deebi'uu fadhaa obboleetiitu addaan nu dhorku jira. Obboleetii daangaan ta'ee nu jidduu dhaabbatee akkanaaf inni walitti hin deebine nu godhu jira jedha. Caalaan bar ijoollee daa'imaa kiyyaa miti baran. Kiyyaan kiyyaa'u haadhaa fi abbaa isaa gartee kamtu haadha kiyyaa tamtu abbaa kiyyaa ni beekaa bara. Alagaa yoo qottu jetteen ittiin dhaqu bara haadhaa fi abbaa naman ta'e. Ni beeka. Horiinuu bakka ciisaa taatu laallatee fi ciisa. Odoo isiin gaaromina qabaattee diriirtuu taatee gartee nama akka ilmoon namaa deemtu taate. Anuu na keessa waanuma dhufanii ture. Jallina isiin keessa turtee fi kan itti jirtu kana osoo laalee arku bifa isiin deemtu kana yoo ni fi jaalalti san dhugumaan ana biraas jiraattee gartee dhugumaan akka isiin jettu kana taatee'u biftitti namni namaa wajjin walitti araaramee walitti hin deebi'u bifa kana. Bifa kanaa miti boo bifti bifa qabdi akkaataa qabdi tartiiba qabdi xariiqa qabdi akkaataa namni walii galu qabdi. Duba jallinuma isii akkaataa ifiin itti jirtu kana osoo laaltee gartuu afaan kamiin dhaabbatteetu. Caalaa jaalala isaatiin duuttiin jira ji'a torbaan onni jechuun jira. Bultii keessatti hin deebi'u jira.